Waraanni Eertiraadhaa daangaa Itoophiyaa cabsuun yeroo ammaa tana Affaar naannawaa Buree Danaakilli Gareeboo fi Awwaalaa qabatanii lola taasisaa jiraachuun dhagahame. Biyyoota Afrikaa keessaa Keeniyaan biyya hariiroo dippiloomaasiitiin biyyoota kamii olittuu Itoophiyaadhaaf michuu cimtuu bara 2025 ta'uun dhagahame. Waraanni Al-Shabaab ammallee Somaaliyaa fi naannichaaf balaa nageenyaa guddaa ta'e akka jiru paanaaleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksise. Biyya Somaaliyaa irraa cituudhaan waggaa 33 biyya of dandeessee jiraachaa jirtu Somalilaandiif biyyoonni addunyaa garaagaraa beekamtii kan kennan ta'uun dhagahame. Haaluma kanaan Israa'el Somalilaandiif beekamtii biyyummaa ni kenniti jedhame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu keenya guyyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himna. Waraanni Eertiraadhaa daangaa Itoophiyaa cabsuun yeroo ammaa tana Affaar naannawaa Buree Danaakilli Gareeboo fi Awwaalaa qabatanii sochii walolaa taasisaa jiraachuun dhagahame. Raayyaan ittisa biyyaa Eertiraa daangaa ce'ee daangaa Buree keessatti sochii waraanaa gaggeessaa akka jiru odeeffannoo miidiyaa Addis Riippoorti gabaafteeti jirti. Waraanni kun naannoo Affaar seenee hojii waraanaa gaggeessaa kan jiru yoo ta'u naannoo daangaa naannoo Affaar keessa seenee sochii waraanaa taasisaa akka jirus akka gabaasa kanaatti waraanni Eertiraa kun daangaa Affaar Itoophiyaa kana cabsee kan seene torban kana keessa addi Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar ibsa baasuun mootummaa Eertiraa erga himateen booda yoo ta'u addi Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar ammoo ibsa baaseen mootummaan Shaabiyaa dhiittaa mirga dhala namaa uummata Affaar irratti oofaa jiru laaluu dadhabnee obsa fixannee jechuudhaan dhiibbaa mootummaan Eertiraa uummata Affaar Eertiraa irratti oofaa jiru addunyaan haa dhageessu jechuudhaan yaamicha dhiyeessuun isaanii yaadatama. Mootummaan Eertiraa mootummaa Masrii wajjin walii galuudhaan karaa adda addaatiin Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessuuf kan itti fufe yoo ta'u dhimmoota keessoo Itoophiyaa seenuudhaanis qaamota mootummaa Itoophiyaa waraanaan mormaa jiran TPLF fi hidhattoota faannoo deeggaruudhaan simatamuun ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa muddee 25 bara 2025 irraa eegalee waraanni Shaabiyaa kun daangaa Itoophiyaa cabsee seenuudhaan yeroo ammaa tana naannoo Affaar Buree Danaakil Gareeboo fi Awwaalaa qabatee jiraachuun ibsame. Akka gabaasa kanaatti waraanni Eertiraa keessumattuu naannoo daangaa Bureetti Affaaritti hojii waraanaa cimaa gaggeessaa jiraachuun ibsameeti jira. Loltoonni Eertiraa naannoo sanitti lammiilee Affaar nagayaa rakkisuu fi daangaa naannichaa ce'anii seenuuf yaalii godhuu hordofuudhaan naannichi tarkaanfiiwwan hatattamaa yoo hin fudhanne ofirraa ittisuudhaaf tarkaanfii barbaachisaa hunda akka fudhatu beeksise. Akkasumas mootummaan federaalawaa dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofuun yaamicha dhiyeessuun dhaga'ame. Kanumaan wal qabatee sochii waraanaa kanaan dura raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa naannawaa Affaar Bureetti humnoota waraanaa Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar wajjin sochii taasisaa turuunis ibsameeti jira. Dhiyeenya kana haala siyaasaa kaaba Itoophiyaatii fi Eertiraa laalchisuudhaan pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa ibsa kanneen haalli amma jiru hatattamaan furamuu baannaan dhiibee gara waraanaatti nu geessuu waan oolamu miti jechuudhaan dubbatuun ni yaadatama. Kana malees ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yoonis haala siyaasaa ammarratti yaada kanneen waraanni bu'aa akka hin qabne ta'uu ibse ayyoon Shaabiyaa waa lama jechuudhaan gama tokkoon ammoo Tigraay waraanuu barbaaddi jechuudhaan dubbachuu isaa gabaasa oduu lammii miidiyaa sa'aatii 24 duratti gabaafneen isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Biyyoota Afrikaa keessaa Keeniyaan biyya hariiroo dippiloomaasiitiin biyyoota kamii olittuu Itoophiyaa wajjin michuu cimtuu bara 2025 jaamteeti jirti. Keeniyaa fi Itoophiyaan michuuwwan bara dheeraa yoo ta'an waggoota azaanan kana keessa Keeniyaa fi Itoophiyaan biyyoota hariiroo dippiloomaasii garagaraa uumuudhaan michuu cimtuu bara 2025 taatee akka jirtus ibsameeti jira. Akka gabaasni Addis Maaladaa baasee ibsutti bara kana qofa pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon daawwannaa afur walitti aansuudhaan Itoophiyaatti kan taasise yoo ta'u michummaa cimaa biyyoota lameenii daran cimsuun ibsameeti jira. Pireezidaantichi mala isaanii jalqabaa ji'a fulbaana keessa kan taasise hoggaa ta'u yaa'ii gamtaa Afrikaa 37ffaa Finfinneetti taa'amte irratti hirmaateeti jira. Achi booda gaafa ji'a hagayyaa bara 2025 gara Finfinneetti deebi'uun walgahii wabii nyaata dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa lammaffaarratti hirmaate. Daawwannaa isaanii kanaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed, ministeerri muummee Xaaliyaan Giyoorgiyaa Meeloonii fi durataa Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf waliin marii bu'aa qabeessa taasisuu isaa ibseeti jira. Kana malees ji'a sadaasaa torba bara 2025 pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon yaa'ii haala qilleensa Afrikaa lammaffaa irratti hirmaachuu fi yeroo sadaffaa Itoophiyaa kan daawwate hoggaa ta'u sababa kanaan pireezidaantichi sirna eebbaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti argamuudhaan taatee seena qabeessa kana kabajaniiti jiru. Daawwannaa pireezidaantichaa isa dhumaa fi afuraffaan kibxata dabre kana muddee 23 bara 2025 raawwatameeti jira. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed daawwannaa hojii guyyaa tokkootiin pireezidaantichaa laalchisee ergaa dabarsa keessatti simannaan kun walitti dhufeenya biyyoota lameenii hidda gadi fageeffatee kan calaqqisu ta'uu ibseeti jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa akka jedhutti daawwannaan hojii guyyaa tokkootiin pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo simadheen daawwannaan kun hariiroo gadi fagoo seena qabeessaa fi obbolummaa biyyoota lameenii jidduu jiru daran kan calaqqisuu fi michummaa biyyoota lameenii kan adda taasise jechuudhaan dubbateeti jira.
Waraanni Al-Shabaab naannolee Somaaliyaa fi naannoo biyyoota baha Afrikaatti yeroo ammaan tana yaaddoo nageenyaa jabaa ta'uun dhaga'ame. Al-Shabaab ammallee Somaaliyaa fi naannichaaf balaa nageenyaa guddaa ta'uu isaa gareen ogeeyyii dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa roobii dabree baafteen beeksifteeti jirti. Al-Shabaab nageenya naannichaaf keessumattuu Keeniyaatti balaa guddaa akka ta'e gabaasni hundee bullisa. Gareen kun irra deddeebiidhaan Keeniyaa keessatti haleellaa raawwachaa kan ture yoo ta'u meeshaalee ibiddaa fi dho'aa ofumaa hojjeteen fayyadamuudhaan haleellaa raawwachaa turuus gabaaseeti jira. Bara kana qofa Al-Shabaab ji'atti jiddu galeessaan haleellaa kan raawwatan hoggaa ta'u konyaawwan Keeniyaa Mandheeraa fi Laamuu kan Somaaliyaa wal daangeessan keessatti Al-Shabaab balaa nageenyaa guddaa Keeniyaa ta'uun haleellaa humnoota nageenyaa Keeniyaa irratti xiyyeeffate raawwachuun bu'uuraalee misoomaa barbadeessuu horii hatuu dubartoota butuu fi gudeeduu paanaliin ogeeyyii dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa isaa keessatti ibseeti jira. Balaa nageenyaa Al-Shabaab naannichatti geessisuu jiru dandeettii haleellaa magaalaa guddoo biyyattii Maqdishoo keessatti raawwachuu isaa qofa osoo hin taane dandeettii olola bal'aa gareen kun qabu mala saamichaa fi maallaqa argachuu ulfaata akkasumas tooftaalee qaacarrii balaafamaa ta'an irratti kan madde ta'uu ibseeti jira. Paanaliin ogeeyyii dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaa Somaaliyaa haleellaa Al-Shabaab irratti raawwataa jirtu cimsee kan balaaleffate hoggaa ta'u waxabajjii dabarte kana raayyaan ittisa biyyaa Soomaaliyaatii fi michoonni isaa hundeessan itti gaafatamaa nageenya Al-Shabaab Muhammad Abdii Haamud Jaafar Guraay kan jedhamuun beekamu nama ijoo Al-Shabaab duula magaalaa jiddu galeessa Bohaal keessatti geggeessaa ture ajjeefamuu isaatis gabaase. Biyya Somaaliyaa irraa cituudhaan waggaa 33 biyya of dandeessee jiraachaa jirtu Somalilaandiif biyyoonni addunyaa garaagaraa beekamtii kan kennan ta'uun dhagaame. Haaluma kanaan Israa'el Somalilaandiif beekamtii biyyummaa ni kenniti jaale. Muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu Somalilaandiif biyya Riippaabilikaa walabaa taatee jechuun Israa'el beekamtii akka kenniteef ibsu gabaafame. Kunis gaafa Afrikaatti jijjiirama dippiloomaasii guddaa akka qabdu Somalilaandi cimina isaa kan agarsiisu ta'u Netanyahuun ibsa isaa keessatti murteen kun kan irra gaame ministeera dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar fi pirezidaantii Somalilaandii Abdurrahmaan Muhammad wajjin marii kan taasisuu ibsame. Netanyahuun murtiin waliigaltee Doonaald Tiraamp wajjin mallatteessaniin kan wal simatu hoggaa ta'u ergaa baga gammadanii pirezidaantii Somalilaandiif dabarsuun dhagahame. Muummee ministeera biyya Israa'el Benjaamin Netanyahuun milkiin beekamtii kennuu kanaaf ministeera dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar hoogganaa dhaabbata basaasaa Israa'el Mossad David Barnaay fi dhaabbilee nageenya biyyattii mara galateeffateeti jira. Itti dabaluudhaanis Israa'el dhimmoota akka qonnaa, fayyaa, teekinooloojii fi kanneen kana fakkaatanii Somalilaandii wajjin kan dhaabbatu ta'uu muummee ministeera biyya Israa'el kun hubachiiseeti. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaattee hordofaa turtanii turtii gaarii.